Waamicha Kora Abaa'oo kan bara 2016 Agayyaa 2 galgala irbaata woboo. Sagantaa kana irratti keessummoonni kabajaa fi misoomsonni woboo duraaniin argamu. Haala yeroo ammaa woboon irra jirus laalchisee ibsiin kennama. Woboo bira dhaabbannu yeroo Agayyaa 5 bara 2016 Marii hawaasaa fi halkan bashannanaa. Marii hawaasaa irratti hoggantoonni Abaa'oo argamuudhaan ummata waliin marii bal'aa nuu taasisu. Haala qabsoon bilisummaa Oromoo irra jiruu fi akkasumas jabeenyaa fi laafina qabnus nu ibsu. Viidiyoon sochii woboo agarsiisu ni dhiyaata. Kottaa qooda irraa fudhaa. Yeroon sa'a 2 waaree booda. Halkan bashannanaa. Artistoonni Oromoo kabajamoo fi jaalatamoo ta'an martuu irratti argamu. Isin hin darbin kottaa bashannanaa. Galiin asirraa argamu martinuu qabsoof oola. Sagantaa sadanuufuu teessoon Midpoint Event Center 415 Pascal Street North, St. Paul, Minnesota.